Tole nagaa Waaqayyoo isa jiraataa qixa gola mana safaraa haala gola golantaa jirtan hunduma keessatti dabalee isiniif haa baay'atu. Jaallatamoodhaa fi kabajamoo obboloota koo hafuuraa akkam jirtu gooftatti kan jaallatamtan maatii Waaqayyoo. Nagaa Waaqayyoo qixa gola mana safara jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasuma obboloota gooftaa Yesuus Kiristoos hin qabne hunduma keessaniif hunduma namaaf nagaa Waaqayyoo abbaa biraatee isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo jaallatamoo ani nagaa guddaa irraa hafaa kan ta'e qaba. Waaqayyo isa nagaatti nu eege isa nu gargaare isa nu wajjin hin ta'eef galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Egaa obboloonni toora yuutuubii hawwituubii jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan haa ta'u isiniin jechuutiin jaalladha. Obboloonni hamma yaanatti maatii naaf taatanii na jajjabeessaa jirtanii Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu eebbifamaa darbaa deemaa hin qabaminaa isiniin jechuun jaalladha. Obboleettii keessan hawwiidha. Egaa seenaa biraa hin qabu seenaa Kiristoos isa fannifame lallabuurraan kan hafe seenaan koo baay'ee yoo ta'e iyyuu seenaa fokkisaa seenaa hin bareenye yoo ta'e isa immoo Kiristoos fannoo qaraanii irratti cinqirsuu isaatiin iddootti dhabamsiiseera. Seenaan ani dubbachuu barbaadu maqaa Kiristoos ol qabu waa'ee Kiristoos dubbachuudha. Obboloonni maatii naaf taata Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkasuma dhaggeeffachuudhaan sagalee karaa kana darbu itti eebbifamaadha. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa qabadhee kan hin dhufe dubbii sagalee Waaqayyoo warra gooftaa Yesuus Kiristoos itti namanne gara Yesuus koottaa mata duree jedhudha. Yesuus Kiristoos jireenya dhugaadha karaadha. Isa duwwatu gara abbaatti geessa isaan duwwaa gara abbaa dhaqama isaan alatti gara abbaa dhaquun hin danda'amu. Guyyaa tokko gooftaa Yesuus bartoota isaatiin akkas jedhe egaa amma nan deema gara abbaan dhaqaa ani yoo nan deeme isiniif wayya deebi'ee gara keessanitti nan dhufa gara ofii kootti immoo isinan fudhadha. Kanan ani deemu immoo iddoo jireenyaa isiniif qopheessuudhaafani bakkeetti isinin dhiisu isin immoo dhuftanii ana wajjiniin hin jiraattu jedheetu bartoota isaatti dubbate. Gaafa kana namni shakkii qabu namni mamii qabu tokko Toomaas namni jedhamu gooftaa jedheen akkamittiin gara kee dhufna eessa deemtaa iddoon ati dhaqxu kun eessadha karaan nuti immoo iddoo ati dhaqxe sana dhufnu karaa kamidha akkamittiin beekuu dandeenya jedheetu Toomaas gooftaa Yesuusin gaafate. Gooftaa Yesuus immoo deebisee karichis dhugaanis jireenyis anaan malee gara abbaa eenyullee dhaquu hin danda'u isin ana beektu yoo ta'e abbaas hin beektu ani abbaa keessaa abbaanis ana keessaa jedheetu isatti dubbate. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbistan argachuuti dandeessu. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos jireenya dhugaadha karaadha gara abbaatti geessuu kan danda'u isa duwwaadha. Gara abbaatti kan geessu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan alatti gara abbaa dhaquun matumayyuu hin danda'amu. Obboloonni gooftaa Yesuus Kiristoosiif fayyisaa lubbuu keessanii gootanii hin fudhanne. Egaa yeroon amma yeroon amanan amma yeroon fayyan amma guyyaan fayyinaa amma keessaas immoo guyyaan fayyinaa har'a keessaas immoo amma kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessatti caafame waan jiruufi guyyaan itti fayyinu guyyaan fayyinaa beellama qabachuu hin barbaachisu. Egaa kanaa booddee wanti dhufu wanti ta'u hin beekamu waan ta'eef mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Mootummaa Waaqayyoo keessa warri jiraachuu danda'a. Mootummaa qulqulluu waan ta'eef qulqullootatu mootummaa Waaqayyootti gala. Qulqullaa'uun kan danda'amu dhiiga Kiristoos duwwaadhaani. Kanaaf warri gooftaa Yesuus Kiristoos itti namaniin ammayyuu cubbuun isinirra jira. Ammayyuu firdii jala jirtu. Ammayyuu garbummaa cubbuu jala jirtu waan ta'eef gooftaa Yesuus Kiristoos itti amanaa. Inni karaadha, inni dhugaadha, inni jireenya. Warri isatti amanan jireenya bara baraa qabu. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa qulqulluudha. Phexros 13 Phexros lakkoofsa 3 lakkoofsa 13 irratti yoo dubbifanne mootummaa Waaqayyoo mootummaa qulqulluudha. Warri achitti ol galuu danda'anis warra qulqullootan alatti mootummaa Waaqayyoo keessa galuu hin danda'amu. Kanaaf qulqullaa'uun immoo kan danda'u dhiiga Kiristoos warra miicatan warra ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti amananii masicha ta'uu isaa amananii isa wajjin hin jiraatan qofatu gara abbaatti dhaquu danda'a. Karaan ittiin gara abbaa dhaqanii Yesuus Kiristoosiin alatti kan biraa hin jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amanaa. Inni karaadha, inni dhugaadha, inni fayyina, inni jiraataa bara baraati. Jalqaba waan hundumaa isa ta'e, hangafa waan hundumaa isa ta'e, alfaa omeegaa barri kan ittiin dhumne, bara dabarsee ofiisaa hafee kan jiraatu Yesuus Kiristoos duwwaadha.
Kanaaf warri namaniin warri hin fayyin Yesuus Kiristoositti amana. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate itti dhamaatanii kan dadhabdan gara koo koottaa ani immoo isinin boqochiisa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 kaastanii argachuu dandeessu. Kanaaf warri Yesuus Kiristoositti namaniin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii kan fudhatanii karaan dhugaan jireenya Yesuus Kiristoos duwwaadha. Warri isatti amanan jireenya bara baraa qabu. Warri isatti amanan firdiin irra hin jiru. Warri isatti amanan cubbuu isaanii dhiifamaa fi warri isatti namaniin garuu ammayyuu firdiit irra jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa kaasnee yoo dubbifanne Yesuus Kiristoos akkasumatti biyya lafaa Waaqayyo Abbaan akkasumatti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaas dabarsee amma kennutti isaan jaallate. Warri isatti amanan immoo jireenya bara baraa haa qabaataniif malee haa badaniif miti jedha. Kanaaf akkasuma lakkoofsa 16, 17, 18 yoo dubbifattanii warri Yesuus Kiristoositti amanan cubbuun firdiin irra hin jiru. Warri hin amanin garuu ammayyuu itti faradamee jira. Kanaaf du'a bara baraa jalaadha. Cubbuu bara baraa jalaa ba'uu yoo barbaadde ba'aan keessatti kan ulfaate dhukkuba hamaadhaan kan rakkatte gara Yesuus koottuun fayyita. Gara Yesuus koottuun hiikamta. Gara Yesuus koottuun nagaa argatta. Gara Yesuus koottuun boqonnaa argatta. Yeroodhaaf si fayyisuu danda'a. Biyyi lafaa qorichi dooktorri yeroodhaaf qoricha kee beekuu danda'a. Qorichi cubbuu garuu Yesuus Kiristoosiin alatti hin jiru. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin alatti cubbuu kamitti qulqulleessuu kan danda'u hin jiru. Dhiigni hoolotaa, dhiigni guugee, dhiigni sangootaa, dhiigni kormaa, dhiigni mudaa hin qabne lola'ee ture. Garuu cubbuu yeroodhumaaf namatti fursiisa malee raawwatee birmaduu baasuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoos garuu al takkitti cubbuu nama hundumaa baatee fannoo qaraanii irratti ol ba'ee dhiiga isaa isa mudaa hin qabne, dhiiga isaa isa qulqulluu lolaasuudhaan ilmaan namootaaf birmadummaa laateera. Ilmaan namootaaf fayyina laateera. Kanaaf gara Yesuus Kiristoos koottaa. Karaan dhugaan jireenya isa bara baraan jiraachuu yoo barbaadde du'a bara baraa jalaa lubbuu kee oolfadhu. Foon kee guuttattee lubbuu keetti yoo hir'iste bu'aa siif hin qabu. Yesuus Kiristoos karaadha. Yesuus Kiristoos jireenya. Inni dhugumaan amanamaadha. Inni dhugumaan jireenya. Inni dhugumaan dhugaadha. Inni dhugumaan karaadha. Kanaaf gara Yesuus Kiristoos koottaa. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Wangeelatti amanaa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yesuus Kiristoos deebi'ee lammaffaa hin dhufa. Kanaan dura kan inni dhufe akka hoolatti warra badan barbaaduudha. Cubbamoota barbaaduudha. Warra gataman barbaaduudhaaf dhufe. Har'a immoo kan inni lammaffaa deebi'ee kan inni dhufu akka hoolatti miti, akka leencatti dhufa. Firdii kennuuf dhufa. Mootummaa isaa hundumarratti mul'isuuf dhufa. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Gara Yesuus Kiristoos koottaa. Wangeelatti amanaa. Jireenya keessan oolfadhaa. Lubbuu keessan oolfadhaa. Badiisa jalaa, salphina jalaa, du'a bara baraa jalaa, ibidda bara baraa jalaa oolfadhaa lubbuu keessan. Warri mootummaa Waaqayyootti hin galle mootummaa du'aatti galu, mootummaa ibidda bara baraatti gad darbatamu. Ibiddicha keessaa immoo raammoon achi keessaa nama nyaatu hin du'u. Ibiddi achi keessaa boba'u hin du'u. Boo'uun watwaannaan ilkaan qaruutu achi keessa jira. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo isa dhiyaate, mootummaa Waaqayyoo isa qulqullaa'aatti galuudhaaf dhiiga Kiristoosiin, dhiiga Yesuus Kiristoosiin miiccadhaa qulqullaa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Fayyinni Yesuus Kiristoos duwwaadhaan. Namoota isatti amanan, namoota isaaf of kennan duwwatu mootummaa Waaqayyootti galuu danda'a. Warri ilma Waaqayyoo ganan jireenya bara baraa argachuu hin danda'ani. Warri ilma Waaqayyoo ganan jireenya waaqarraa sana dhaaluu hin danda'ani. Foon keetti guuttattee foon kee gammachiistee akka barbaadde jiraattee biyya lafaarra jiraachuu dandeessa. Garuu jireenya bara baraa argachuu hin dandeessu. Obboleessa obboleettii Yesuus Kiristoositti amani. Cubbuun keessiif dhiifama. Daddarbaan keessiif dhiifama. Cubbuu kam yoo hojjetteyyuu dhiigni Kiristoos qulqulleessee birmaduu si baasa. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amani. Qabeenyi kee firdii sin oolchu. Qulqullummaan mataa keetii firdii sin oolchu. Qulqullummaan mataa keetii tarii ani qulqulluudha cubbuu hin hojjenne yakka hin hojjenne jechuu dandeessa. Ilaa gaafa tokko sooressichi tokko dargaggeessi soorechi tokko akkas jedhee gooftaa gaafate. Mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf maal gochuutu naaf ta'a jedhee gooftaa Yesuus hin gaafate. Gooftaa Yesuus immoo deebisee abboommii Waaqayyoo eegittiin jedhe. Abboommii Waaqayyoo isa kam jennaaniin nama hundumaa akka garaa keetti jaalladhu. Waaqayyo Waaqa kee garaa guutuu jaalladhu. Haadhaaf abbaa kee fulfina kennittiin jennaani. Inni immoo akkas jedheeni deebisee ani isa kana ijoollummaa kooti kaasee raawwadheera. Isaan kana keessa homtuyyuu na jala hin darbinettiin jedhe. Ammas wanti tokko si hafeerattiin jedhe gooftaa Yesuus. Qabeenya kee gurgurii warra deeganiif kenni ana duuka bu'ittiin jedhe. Sooressichi suni garuu
qabeenyi isaa baay'ee waan ta'eefi baay'ee gaddee fuulli isaa hin jijjiirame. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo akkasittiin jedhe kana amannaadhaan sooressoonni warra sooressoonni mootummaa Waaqayyootti galuurra gaalli uraal immoo keessa ba'uutu irra salphatattiin jedhe. Yesuus keenya bara baraan jiraatadha. Ilaamee obboleettii koo obboleessa koo waan qabdu hundumaa dhiisi Yesuus Kiristoos duukaa bu'i. Inni jireenya bara baraa siif kenna. Waan lafaarraa guuttattee boqottee jiraattee mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda yoo dhabde bu'aa siif hin qabu. Achi keessa umurii gabaabduu miti kan jiraattu bara baraan jiraatta bara lakkoofsa hin qabne jiraatta. Kanaaf ibidda bara baraatti bara baraan darbatamurra jireenya kee isa foonii isa lafarraa kan ofitti hir'iste mootummaa Waaqayyoof of qopheessuu si wayya. Warri amantanii isa wajjiniin hariiroo keessan cimsitan ammas jabaadhaa amma dhumaatti dhaabbadhaa. Warri namaniin immoo amanaa fayyaa. Dhuguma warri Yesuus Kiristoosin duukaa bu'an qabeenya biyya lafaa diinagdee biyya lafaa miidhagina biyya lafaa hundumaa dhiisanii warri Yesuus Kiristoos duukaa bu'an jireenya bara baraa qabu. Ilma Waaqayyotti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qaba. Ilma Waaqayyotti kan hin amanne immoo du'a bara baraatu itti faradama. Kanaaf obboleettii obboleessaa ati lubbuu kee oolfadhu. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keetii geeddaradhu. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Inni deebi'ee dhufu sun immoo dhiyoodha dhiyoottis hin dhufa. Gaafa dhufu immoo firdii kennuuf dhufa malee fannootti fannifamuuf dhufa miti. Cubbuu keessiif baachuu dhufa miti. Yesuus Kiristoos al tokko fannifamee cubbuu namoota hundumaa baatee xumureera. Egaa lammaffaa du'uun isaaf hin ta'u. Kanaaf warri isatti amanan amma isa amanatanii isatti amananiif immoo aboon ijoollee Waaqayyoo ta'uu kennameefira. Warri ijoollee Waaqayyoo ta'an immoo Waaqayyoo wajjin jiraatu malee ala jiraatu miti. Kanaaf isatti amanaa. Karaan dhugaan jireenya isaan alatti jireenyi hin jiru. Isaan alatti fayyinni hin jiru. Isaan alatti dhiifamni cubbuu hin jiru. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus Kiristoos jiraatadha. Yesuus Kiristoos waaqa. Kanaaf warra isatti amanan duwwatu jireenya bara baraatti galuu danda'a. Warra isatti amanan duwwatu jireenya qaba. Warra isatti amanan duwwatu boqonnaa qaba. Ati har'a akka barbaaddetti gammadeen jiraadha jechuu dandeessa. Garuu isa siin jechaa hin jiru. Jireenya isa oliin dhabini jireenya isa bara bara akka hin dhabneefi mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Wangeelatti amanaa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Warra isatti amanan fudhachuu warra isatti hin amanne immoo dhiisee ibidda bara baraa keessatti gad darbatamu. Kanaaf warri Waaqayyoon ganan warri Waaqayyotti namanne warri ilma Waaqayyoo ta'uu Yesuus Kiristoos ganani innis guyyaa tokko abbaa fuulduratti isaan gana. Egaa warri anatti amananii warra anaaf dhugaa ba'aniif ergamoota Waaqayyoo fi abbaa koo duratti fuulduratti dhugaa nan ba'aafi warra ana ganan immoo anis ergamoota Waaqayyoo fi abbaa koo fuulduratti isaan ganuufan jira akkuma jedhee dubbate. Kanaaf jireenya kee oolfadhu, lubbuu kee oolfadhu. Ibidda bara baraatti akka hin darbatamne Yesuus Kiristoosin akka hin ganamneef isatti amani. Karaan dhugaan jireenyi isa. Inni tola si jaallate, inni tola si fayyisa. Gatii biraa sirraan barbaadu, warqeen meetii sirraan barbaadu, amantee akkaati ilma Waaqayyoo ta'uusaa duwwaa amantuu sirraa barbaada. Kanaaf karaan dhugaan jireenyi Yesuus duwwadha. Warri Yesuus Kiristoositti amanan jireenya bara baraa qabu. Yesuus Kiristoositti amana. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Shaaloom.